Ashama harka fuunee jira jirtu hordoftoota fi daawwattoota EJM oduu guyyaa irraatiif qopheeffannee qabannee dhiyaannee irraa oduu wajjin hanjaatanii abdii. Rakkoo naannoo daangaa Oromiyaa fi Amaaraa furuuf waliigalamuun ibsame. Waajjirri bulchiinsa nageenya Oromiyaa fi Amaaraa dhimmicha irratti mari'atan guyyaa har'aa naannolee Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Bal'ina isaa Tolchaa Huseen akka itti aanutti isinitti hima. Rakkoo naannoo daangaa Oromiyaa fi Amaaraa furuuf waliigalamuun ibsame. Rakkoo naannoo daangaa Oromiyaa fi Amaaraa gama Amaaraa Minjaar Shankooraa gama Oromiyaatiin guutummaa godina Walloo, godina Shawaa Bahaa, aanaa Gumbichuu, aanaa Boseetii fi aanaa Fantaalleetti mul'atu furuuf qindoominaan kan hojjetamu ta'uun ibsame. Hoggansi biiroolee bulchiinsaa fi nageenya naannoo lamaanii har'a magaalaa Bahar Daaritti dhimmicha irratti ibsa waloo laataniiru. Ibsicha kan laate itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu fi gita isaanii naannoo Amaaraa Koloneel Allabbal Amaaraati. Koloneel Abbabaan hariiroon uummata lameenii kan barootaa ta'uu eeranii daangaa naannolee lamaaniitti rakkoo nageenyaa kan uumu faddaaltota siyaasaati jedhaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe uummanni naannolee lameenii harka wal qabatee akka qabus dhaamaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa Koloneel Allabbal Amaaraa gama isaaniitiin rakkoolee nagaa fi tasgabbii naannoo daangaatti mudatan waaraan furuuf waliigalleerra jedhaniiru. Koreen dhimmicha adda baasuu kan hundaa'e yommuu ta'u karoorri hojii waloos qophaa'eera. Oduma wal fakkaatuun mariin dhimma rakkoo walitti bu'insaa daangaa aanaalee ollaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Mariin kun qaamolee hawaasaa bakka bu'an abbootii amantaa fi jaarsolii biyya aanaa Bosat, Fantaallee fi Minaajar bakka argamanitti magaalaa Adaamaatti mari'atamaa jira. Dippiloomaasonniif teessoon isaanii Finfinnee ta'aniif haalli yeroo fi bu'aaleen hoggansaa waggaa tokko irratti ibsa laatame. Bal'ina isaa Tolchaa Huseen akka itti aanutti isinitti hima. Dippiloomaatota teessoon isaanii Finfinnee ta'an haala yeroo fi bu'aalee hoggansa waggaa tokko irratti ibsi laatame. Ibsichi deetaan ministeera dhimma alaa adde Hirut Zamnaa fi waajjira muummee ministeeraatti itti gaafatamtuu dhimma pireesii adde Bileen Suyyum laataniiru. Bu'aalee hoggansa waggaa tokko ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gama siyaasa dinagdee hawaasummaatiin argaman irratti ibsi laatame. Hoggansi jaarmiyaalee siyaasa hidhaarra turan hiikamu, jaarmiyaaleen shororkeessummaan mogga'an moggaasichi irraa haqamee gara biyyaa akka galan socho'an taasifamu, qabiinsi mirgaa namoomaa irratti fooyya'insi godhamu, daldala bilisaa Afrikaa milkeessuu fi sochii gaariin taasifamu ibsaniiru. Jaarmiyaaleen siyaasa marii dhugaa eegaluu Itoophiyaan ga'ee IGAD keessatti qabdu cimsee jiraachuus kaa'eera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Bosat keessatti guyyaa har'aa qeerroo fi uummanni aanaa Bosat hiriira mormii gaggeessan. Qeerroo Oromoo fi hawaasni aanaa Bosat dhaadannoolee dhageessan keessaa muraasni daangaan Oromiyaa haa kabajamu, bulchiinsi godina Shawaa Bahaa kan daangaa isaa kabachiisuu hin dandeenye aangoo irraa haa ka'u, abbootiin qabeenyaa Buskut Biraazar kan magaalaa Adaamaa keessa lafa Oromoo irra ta'anii warra Amaaraa gargaaruudhaan Oromoo waraansisaa jiran nurraa haa ka'an jechuun dhaadannoolee biroos dhageessanii jiru. Pirojektiin iddoo bashannanaa qarqara mallaggeen magaalaa Finfinnee hojjetamuu eegalee jira. Bal'ina isaa Tolchaa Huseen akka itti aanutti isinitti hima. Pirojektiin bashannana iddoo bashannanaa qarqara laggeen magaalaa Finfinnee hojjetamuu eegalee. Iddoo bashannanaa qarqara laggeen Finfinnee kiiloomeetira 52 hojjetamuuf karoorfame keessaa kiiloomeetira 2 kubbaaniyaa Itaalii Veernaaroo jedhamuun hojjetamuu eegaluu ejensiin magariisummaa fi dhangala'aa beeksise. Hojiin babal'ina paarkii giddugala bashannana tajaajila maraa naannoo Sharaatanitti hojjetamus kubbaaniyaa kanaan akka hojjetamuuf adeemsa irra jiraachuun himameera. Daayirektarri ejensichaa Dr. Silashii qarqara laggeen magaalaa Finfinneetti iddoo bashannanaaf oolchuun balaa lolaa jiraatota naannichaa hambisuu irra darbee laggeen iddoo bashannanaaf oolchuun haali hojiilee kanaan duras hojjetamaa turedha jedhan. Isa ammaa kana adda godhu garuu bal'ina isaa fi laga olirraa hanga gadiitti jalqabee kan jiru ta'us isaati jedhan. Pirojektiin kun laggeen galtuu 5 fi laggeen magaalichaa 7 irratti hojjetamuuf qorannaa kan adda ba'e ta'uu kan himan Dr. Silashiin hojiin kiiloomeetira 2 eegalameera jedhan. Kanneen hafan immoo marsaan akka itti fufanii fi hojiin pirojektii kanaas waggaa 3 keessatti kan xumuramu ta'uu himaniiru. Godaantonni qarqara Liibiyaa doonii du'a jalaa lubbuu isaanii baraarte ugguruun gara Maaltaatti akka isaan geessitu dirqisiisan. Godaantonni qarqara Liibiyaatti doonii du'a jalaa lubbuu isaanii baraarte ugguruun gara Maaltaatti akka isaan geessitu dirqisiisan. Godaantonni 100 ol ta'an kunniin doonii fe'umsaa kanaan galaanaan nyaatamuu irraa kan baraaraman yoo ta'u,
gara Liibiyaatti isin deebisna waan jedhamaniif akka tarkaanficha fudhatan himanii jiru. Humni waraana Maaltaa ammoo daangaa bishaanii keenya hin galtan jechuun dhoorkee ture. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Maatiyoo Saalviiniin isaan kun saamtota galaana irraati jechuun ibsanii jiru. Dooniin amma ugguramtee ammoo eessa akka jirtu hin baramne. Gareen eegumsa qarqara galaana Liibiyaa dhimma ugguramuu doonii kanaa irratti yaada kenne hin qabu. Dubbi himaan humna ittisa Maaltaa kaapiteenii doonicha qunnamuuf yaallus hin milkoofne jedhan. Qondaaltonni Maaltaa haalicha hordofaa kan jiran yoo ta'u xumura isaa dhaga'uuf waan hundaaf qophoofnee jirra jedhan. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Saalviiniin saamtota galaanaa irraati jedhanii Xaaliyaanii yoo karaa teleeskooppii ta'e malee ijaan isin hin argan jechuun himanii jiru. Jilli atileetota shaampiyoonii qaxxaamura biyya addunyaa 43ffaa irratti Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatan Deermaark Aarhus nagaan galanii jiru. Jilichi hoteela Baaskandirmaayir jedhamu abbaa urjii afurii keessa boqochuunis beekamee jira. Pireezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koloneel Atileet Daraartuu Tulluu jilicha dursanii gara Deermaark imaluunis ibsamee jira. Shaampiyoonii qaxxaamuraa biyya addunyaa kanarratti Itoophiyaan atileetota 28 kan hirmaachistu ta'us ibsamee jira. Feesbuukiin qaamolee sanyummaa adii dhaadhessanii fi fottoqummaa deeggaran torbee dhufuutu irraa kaasee fuula Feesbuukii fi Instagraamaa irraa akka kaasuuf beeksisee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo oduun guyyaa irraatiif qopheeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Oduu yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u.